Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaala Seer YouTube bakkaa fi kallattii jirtan maratti nageenyi rabbii guddaan isin bira haa ga'u isiniin jedha. Akkasuma warri har'aa jalqabaa gara chaanaala kiyya kanaa dhufaa jirtan subscribe godhaa maatii kabajamoo fi jaalatamoo Seer YouTubetti dabalamaa isiniin jedha. Ani Seer YouTubeidha. Guyyaa har'aan kanaa barnoota bareedaa akkasuma wantoota barbaachisaa qabadheetiin isiniif dhufe viidiyoo kana hundi keessan daawwadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Aappiin KineMaster waan haarawaa fidee jira. Fuula isaatiillee kan duriitii fi kan biraatiin addaan nu jijjiiree babbareechee haala gabaabaadhaan intiroo viidiyoo keenya duratti argamu kan akka amma cinaa kiyyattee argaa jirtanii kana jechuudha. Intiroowwan akkanaa kana wayituma viidiyoo eeguutti irratti akkaataa itti hojjettan qabatee isiniif dhufee jira jechuudha. Irra deebii baga gara chaanaala kiyyaa dhuftaniin isiniin jedha. Na waliin tura. Egaa duraan dursitanii KineMaster aappii kana keessa seentu jechaadha. KineMaster keessa seennee walumaan ilaallaa fuula akkamii akka jijjiiree fi haala akkamiitiin akka inni deemaa jiru jechaadha. Amma haala kanaan jira jechuudha. As jalatti kunoo asirratti akkaataa viidiyoo ediit gootanii jechuudha. Neo Projectiin akkaataa viidiyoo ediit godhatanii intiroo karaa kamiin irratti akka itti hojjettan kunoo asirra dhuftanii jechaadha. Hoomima isaa kana jala dhuftu. Hoomi kanarra yeroo dhuftan kunoo haala kanaan isiniif fidaa jechuudha. Fakkeenyaaf if duuba deebisee yoon isin argisiise jechaadha. Hoomi irratti asirratti viidiyoo ediit jedha. Akkaataa itti viidiyoo ediit godhatanii jedha. Asirratti viidiyoo Instagramaati. Asirrattis intiroo. Asirratti YouTube viidiyoo si fida. Intiroo osoo YouTube irratti osoo viidiyoo ediit hin goonin dura intiroo dura hojjannee isin argisiisa jechaadha. Bakka YouTube jedhu kanarratti dhooyina. Haala kanaan viidiyoolee kanneen isiniif fidaa jechuudha. Viidiyoolee kanneen namni isiniif fide kana keessaa kana deemtanii jechuudha. Keessa deemtanii kan isinitti tole keessaa filattu jechaadha. Viidiyoon babbareedaa waan ta'eef keessa deemnee tokko irratti hojjeteetiin isin argisiisa jechaadha. Karaa gabaabaadhaan intiroo viidiyoo keessan duratti maxxanfadhu jechaadha. Osoo galarii keessatti gadi hin buufne osoo kiroomii keessa deemtanii hin barbaanne KineMaster irra akkaataa itti hojjetanidha jecha karaa laafaadhaan. Amma fakkeenyaaf mee intiroo isa kanarratti hojjetee isin argisiisu. Isa kanarratti jechuudha. Erga isa kana filanne jechuudha. Kunoo asirratti gadhoone jechaadha bakka diimtuu tana. Sana booda takka hanga dhibbaa herreega obsaan eeggannaa jechuudha. Hanga dhibbaa herreegee jira. Amma raayitii naa kennee gara KineMasterii kana dabarsee jira jechuudha. Ediit godhadhu naan jechaa jira amma. Kunoo amma asirratti maqaa kiyya itti jijjiira jechaadha. Maqaa YouTube kiyya kunoo haala kanaan fidaa jira jechuudha inni. Barreeffamoota as jala jiran kanneen jechuudha. Kan asirratti ba'an kan amma fakkeenya barreeffamni kun maqaa kiyya bakka buufadhaa jechaadha. Bakka kana fakkeenyaaf amma kana bakka buusuudhaaf asirratti dhaabachaa sarara boora kana yeroon isarratti dhaabadhee ediit wanti jettu barreeffamni ediitiitu naddee tana jirti. Barreeffama sanirraan dha'a. Haala kanaan barreeffama sana asirratti naa baasaa jechuudha. Barreeffama kana irraa dhiqeetiin maqaa kiyya bakka buusaa jechuudha. Kunoo maqaa YouTube keessanii bakka buufattu jechaadha isin hunduu. Seer YouTube jedheeni jira. Amma OK jedhaan asirra maqaan kiyya barraa'ee jira. OK jedhaan. Ergaan OK godhe kunoo maqaa kiyyaan naaf fidee jira jechuudha. Qubeewwan inni jiruun kun naaf hin taane jechuudha. Qubee tana dirjiitii biraatti jijjiiruudhaaf A2 as jirtu kanarra dhooyina. Qubee A2 addeetanii jirtu jechuudha. Sana booda Android kan jedhu kana filanna. Isatu bareeda waan ta'eef. As keessaa barreeffamoota as jala jiran kana jechuudha. Barreeffamoota kanneen keessaa ani kan haalaan filadhu isa kana. Isinis kan isinitti tole as keessaa filattu jechaadha. Yaan isarra deebisee ilaala. Erga isarra dhawattanii raayitii as jirtu kana dhooyitanii
Sana booda kinoo haala kanaan qubeellee naaf jijjiiree jira jechuudha maqaa YouTube kiyya. Fakkeenya amma yoon irratti shakkale jechuudha yoon dalaysiise kinoo maqaa YouTube kiyya naaf fidaa jechuudha. Kan itti aanus akkasuma barreeffama itti aanu kanarra dhooytanii like sharing jedhaan barreeffama sarara boora itti aanu kanarra ergan dha'e asirra deebi'ee ammas edit kan jettu kanarratti hin dha'a. Sana booda irraa dhiqa maqaa kana amma like share bakka buusa jechuudha. Like share godha. Haala kanaan like share godha ergan jedheeni booda okay godha ammallee irra deebi'e. Okay ergan dha'e booda ammas qubeewwan inni deemuun kun naaf hin taane eegaa ta'e waan ta'eef qubee A tana tuqee jijjiiraa jechuudha. Isinis haaluma kanaan jijjiiratu. Sana boodas Android kan jedhu seenna kan isinitti tole rakkaattu jechuudha. Isinis barreeffamoota kanneen keessa an kana fudhadhee jira. Sana booda ammas raayitii itti godha. Kinoo jijjiiramee jira jechuudha. Like share jedhee bahee jira jechuudha karaa laafaadhaan. Haala kanaan kinoo barreeffama amma isa sadaffaatti jijjiirame jechuudha. Kan sadaffaatis akkuma kan duraa sanitti jechuudha. Edit kan jedhu kanarra dhooyne erga sarara boora kanarratti dhawanne jechuudha. Erga isarra dhooyne kinoo asirra jira. Barreeffama kana ammas akkuma kan duraatitti irraa dhiqnaa jechuudha. Erga irraa dhiqne subscribe jedhaanii fakkeenya subscribe comment jedhaan ani isinitti argisiisuudhaaf waan ta'eef comment jedheeni jira. Okay irratti godha ammallee bakka kana jechuudha. Okay yeroon irratti godhee jiru asirratti naaf fidee jira. Ammas barreeffamni kun naaf hin taane yoo ta'e asirra dha'ee tumaan jechuudha. Qubee A lamaa wal bira jirtu tanarra dha'ee irraa jijjiiradha jechuu kan fedhetti. Sana booda Android kan jedhu irraan dhawa. Ergasii barreeffamoota as jala jiran kanarraa kan fedhe irra deeffadha jechuudha kennu. Sana booda raayitii itti godha jechuudha. Isinis haala kanaan hojjetattu jechuudha karaa laafaadhaan. Kinoo comment subscribe comment kan jedhu ba'ee jira jechuudha asirratti. Kinoo akka margitan kana jechuudha. Intro viidiyoo geessan dura haala kanaan itti hojjetattu ni dandeessu jechuudha karaa laafaadhaan. Kinoo amma dalaysiisee isin argisiisa. Kinoo like share godha subscribe comment haala kanaan hojjetadhee jira jechuudha. Erga kana hojjetadhee viidiyoo itti fidatuudhaaf ammoo miidiyaa kan jedhu kana asirra miidiyaa jira. Miidiyaa kanarraan dhawadha. Sana booda erga miidiyaa irra dhawadhee booddee keessa deemee viidiyoo tokko kan barbaade fidadha jechuudha. Galarii kan koo keessaa viidiyoo natti tole fidadha jechuudha. Animee fakkeenya viidiyoo kana fudhee isinii haa argisiisu. Viidiyoo ma isa kana fudhee isin argisiisaa jechuudha. Viidiyoo kana amma haala kanaan irratti hojjetame jechuudha. Kinoo hanqa kana intro godhatanii erga geessitanii booda jechuudha. Sana booda gara viidiyootti isin dabarsaa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo irratti edit godhachuu dandeessu. Kun viidiyoon kan Instagramaati kan YouTube fidee isin argisiisa. Miidiyaa kan jedhu kanarra dhawanna. Sana booda viidiyoo YouTube tokko fidee isin argisiisaa jechuudha. Fakkeenya meesuma kana haa fudhu. Amma warri edit gochuu beektan ni beektanii yoo kan hin beeknes asumarraa barachuu ni dandeessu jechuudha. Kinoo intro haala kanaan sana booda gara viidiyootti isin dabarsaa jechuudha. Haala kanaan itti hojjetatu ni dandeettuun isiniin jedha. Ani Seeruu Tuubiidha. Warri hanga ammaa maatii hin ta'in yoo jiraattan maatii ta'a isiniin jedha. Ammallee viidiyoo akkanatti hojjetattan kana gabbuufatuudhaaf warroonni hin beekne yoo kan jiraattan taate jechuudha. Erga haala kanaan walitti qindeeffattanii geessitanii asirra raayitii wayiitu ol garagalee jira. Xiyya kanarra dhawattu. Erga xiyya san irra dhawattanii booda asirratti jechuudha
720 kan jedhu HD kanarra deeffatu jechaadha. Barreeffamoota as jiran kanneen keessa 720 kan jedhu HD kanarratti deeffatu jechaadha. Viidiyoo qulqulluu isatu gadi isinii buusa. Sarara as jiru kanallee hanga as walakkaa kanatti as oofattanii sana booda save kan jedhu kana save video kan jedhu kanarra dhawattanii gadi buufattu jechaadha. KineMastering kun kan maallaqaan bitamuu miti, firiidha. Bara 2023 jechaadha. Gabbafadha itti fayyadamaa isiniin jedha. Hanga viidiyoo Yona biradeen be'ani dukiya Yona biradeen be'ani dukiya